Kana booddee sin barbaadu maallaqa kee hojjedhee si deebisaa minaamini naan jedhe. Maalin kilaasiin harka geenyaan maalinni ati sin gargaara jennaan. Sitti ni maa dhaggeeffadhu. Bilis yoo obboleetti qabaatte. Risiifan erga tikkeetti murii biyya naa deebisi. Rakkina tokko hin qabuun achi keessatti haala mijeeffatee irratti fuudhuudhaaf. Hojii gashuusaa hin dhaqin. Hojii gashuusaa hin dhaqin yoo haadhoo qabaatte. Yoo haadhoo qabaatte jechuudha bakka yoo haadhoo qabaatte yoo haadha qabaatte yoo waaqayyoon ofirratti sodaatte waaqayyo isa si kaa'ee akkasitti gateetti keessa bal'isee akkatti ilma biyyaa si taasise kara yoo ofirratti sodaatte biyya naa deebisi yookaan immoo hin gargaarin immoo bilbila isaa hin kaasinii itti sin dubbatinii hojii sin gashin dachoos dubbisin ga'e please hojiis gashuusaa. Narratti bilbila asitti na laaltu Nama dandeessimu. dhaggeeffachiisu. Birrii tikkeetti siifan erga. Waan ijoolleedhaan dhiibbatu tokko qabu. Bartii biraan irratti fuudhuuf maallaqa kooti. Fixetaa obsa. Okay. Badhaatu dubbadhate moo anaaf siidhamanii kan sirradha kan siidhaan jedhamanii si jinni isaa jinni olii jin jira chaaraadhaan badhaatudha. Badhaatu jin ol qorela Oromoo dhaggeeffadha. Sheer godha. Dubbiin kun dubbii dhugaadha. Egar borumaaf sin fayyada. Badhaatu jin mana tokko keessa jiraatu isheen suudiirti ani aduwaan jira. Dhaggeeffadha. Badhaatu dubbadhu. Etu viidiyoo baatee dubbatti. Nagaa oltanii ani viidiyoo ba'uu nan danda'a garuu. Viidiyoo baay'ee rakkoon qabu. Viidiyoo baay'ee. Abbaan barbaadee waraabachuu danda'a garuu. Ani ishee mayyuu dhaggeeffadha Oromoo. Kakku koo miutii godha dhuguu kakku. Qoy laati turu. Anu nan dubbadadis. Waan tokko hin dubbatin irratti. Yes. Waan tokko hin dubbatin. Ibsaan nagaa jira? Oye. Ani mucaa kanaa jechuudha miti akkuma nam beeka sirriidha waliin ni haasofna garuu tiiktookii marra dhumne haasofna wanti inni icciitiin afaan haasa'ee wanti inni naa dawwalu hin jiru garuu an abbaa manaan qaba abbaa manaa mana namaa maa digdee amantalli kun amma ana naa dawwalti keessa laayifii namarra dhuftee afaan haasoftee dhiyeessatannaan akkasin jedheen iddoo akkasiiti jedheen haasa'ee abbaa manaa qabdaan naan qaban jedheen mucaa qabdaan naan qaban jedheen. Ikkoo abbaa manaa kiyya sitti agarsiisuu hin danda'a. Garuu oduudhaan inni akkatti haasa'amu baay'ee nama dabbara dhugaa rabbi. Mana namaa diiguun sirriidha. Wanta bira garuu immoo mana tokko jiru Dubaayii keessa mana tokko jiru naan jette dubbiin kun sobadha dhiisiin jedheenidha. Yoo barbaadde abbaa manaa kiyya arga. Yoo baruu barbaadde oduu taane kaastanii jechuudha. Mucaa kana akka Oromummaatti akka Oromummaatti wal bira dhaabbanne akka Oromummaatti yoo wal deeggarreen alatti akka lammii tokkotti akka nama biyya tokkotti akka nama afaan tokko dubbatutti yoo waliin haasofne yoo seena siraataan amma mucaan kun na gargaara soo jedheen nan gargaara garuu haadha manaaf abbaa manaa eegga ta'anii jiranii wal shakkuu maaltu fide oduu kana oduu sobaa uumanii haasa'u maaltu fide abbaa manaaf haadha manaadha waan kana itoonan quban qabaanne dhufanii na gaafatan dammoo ani waan akkasii keessaan qabu. Bilis amma oduu kana waan ta'u miidiyaa irra deemu kana daraa waaqayyoo asumaan gadi qaba. Akka barbaadanitti hafitatan. Dammoo moo oduu kana na gaafattee jennaan lakki ani obboleettii koo ani abbaa manaan qaba mucaa qabaan dhala koof jechan jiraadha. Ani kanan jiru Saawudiidha. Inni kan jiru Dubaayiidha. Mana tokko keessa jiraachaa jiru naan jedhaneet. Eshi oduu namaan fudhatin ani mana kanan jiru Saawudii keessa jira. Saawudii keessaa yoo dammaa min jira. Namni immoo wajjin haasa'ee ikkoo dhugaa rabbiiti tiiktookii inni gadhiisu jechuudha. Haarii isaanii koomentii jala barreessa. Dubartiin haadha manaa abbaa manaa isaa eeggataate. Egaa abbaa manaa ishee ta'e maal hojjetti tiiktookii isaa jala deemtee barbaadde. Nama kan koo hin fattashu amma dhugaa rabbisiin jechuuf taanaan. Yoon irraa adda bahee bakka. Unkaan immoo hojii kana irraa dhaabsistee nama sagalee akkatti namarratti qabdu. Hojii kana akka inni biyyatti deebi'us yoo barbaadde. Birrii kanallee argachuu dhiisuu dandeessa amantalli kun. Birrii kanallee hin argattu. Maaliif eessaa fidee deebisaa gogaa isaa gurguree deebisaa biyyatti deebinaan. Laala qoodhite. Obsa. Finfinnee kun dhaggeeffadhu. Obsa waan sirraa baadhatu. Finfinnee dhaggeeffadhu.
Wabi, apitatu dubbi. No, no, no. Yeroo ni sababni kanaan hin jenne joo na dhaggeeffadha. Normal baratu waan Baqattis naman gaafatu sababa kiyyaan sagalee namarratti qabame waan ta'eef. No, nothing. Singa sagalee maal. Obsa dhaggeeffadhu waan tokko si gaafadha. Sagalee keenya gaaddisa sagalee keenya. Dhagayeera sagalee dhuma kootii keessa ta'een jedhe waan hin jechaa ture hin beeku jedheera. Anaan badhaatuun isa waliin mana tokko jirti jedhanii natti mani. Dhaggeeffadhaa Oromoo dhaggeeffadhaa. Kosti takashee obsa waa gaafadha. Dingiidhaa godhame ibsiin keessan dhaggeeffadhaa ibsiin keessan namoonni adda addaa jirtan dhaggeeffadhaa. An dheengaddan dubbadhe amma kana hundamaaf hojii isin gashii waggaa amma kanaa ture. Koomela gaaddise. Akka dubbii namaan goone. Arrayyuu dubbadhu. Obsa koo dhaggeeffadhu waa si gaafadha. Naqabaadha taaptaabii godhaa. Isheen gaafadhu wabi. Taaptaabii godhaa ibsiin keessan. Ela ama fakkeenyaaf Maaloo na haasofsiisan latii kana kan fide kaadoo takka dhaabadhu. Latii kana kan fide dirroodha miti. Iyyen. Amma dirqamanni qabu biriisaa fudhateera. Abbaan barbaade biriisa na isaaf agarsiisu hojiin isaa maalla fidee mucaa kana biriisaa kaffalatee fidee hojii gashuudha miti. Abbaan barbaade kara keessaa dhufee dirroo latiidhaan hojiin gashiin birrii ko nyaateera. Haadheenii abbaa manaa ko ture amma immoo kan biraa fuudheera. An biraa duukaa jira. Maaloodha jedhee yoo namni isatti haasee isa maaltu ilaallateedha. Dirroodhaan maaltu ilaallate. Hojiin isaa dirqamanni qabu. Dhaggeeffadhu isa waan barbaade taasise. Dheengadda wal barree badhaatuudhaan dubbiin kun dheengadda inni dhufuun isaa tureera bar waliin qabatu bar. Dhaggeeffadhu Waliin qabatu Wabi ati daama dubbii maa goota haasaan dubbii ati dubartii wajjin hin qaljettee amansiisu waan immoo hubachuu qabda malee akkas godha akkana godhin jiree dhiisee bolesa. Gaaddise abbaa manaa kan keeti namni kuni fiddeerta durumaayyuu otoo shakkitee fiduu hin qabdu tokko jedhe. Shakkaan jiran natti mamatti malee. Waan inni sheefaan agaruu natti marqu. Gaaddise ana obboleettiin qaba haadhaan qaba soba siif shakkanu. Isa sin beeku miidhuma irratti an arge sii galee. Carraa sootee ilma dhiirachi atis dubartiidha. Dubartii jechuun haadha keenya obboleettii keenya haadha manaa keenya ilmoo keenyadha. Sii galee ilmi dhiiras dubartii malee hin bareedu dubartiinis ilma dhiiraa malee hin bareedu. Qooda dhatteetiin qullaa kan kee baastee gadi mul'istu gaafa mucaa kana dhatteetiin waan mucaa kanaa dubbattu qullaa isaa baastee jechuudha sii galee. Sagaluma dhattee qabdu sana amma barbaaddu har'a immoo akkana deebitee miidiyaa irratti bareeffachuudha fi ittiin bareeduu ittiin tolfachuu hin barbaachisu. Isin lamaan haadha manaatiif abbaa manaati sii galee dogongora kan kee. Kanaaf abbaa barbaade yoo ta'e yaa obboleessa koo yookiin immoo yaa abbaa manaa koo baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa. Wanta ati gochaa jirtu kun gaarii miti. Gadi ba'ee namatti yoo siime anis akkasuma wanta biraati jidduu qaama keenya nu sadan jidduu qaama biraati galaa. Wanti kun dhugaadha moo soba jettee isarraa adda baafachuun mirgaaf namummaa dirqama kan keetii baate. Si galee borumaa fi jechuudha ijoolleen dubartootaa. Dhaggeeffadhaa. Arras taanan immoo borus taanan wanti isinitti ijoolleen dubartootaa ilma dhiiraa ofuma keessanii gabbaatanii waan rattanii qaama isin hin ilaallanne kan miidiyaa irratti bartan irratti gabbaatanii sagalee qabdanii waan barbaadan bukeessatii waan barbaadan gootanii waan rattanii akkana deebitanii ilma dhiiraa addeessitan. Garuu balleessan keessan hin mul'atu yeroo hunda. Kanaaf balleessan kan kee iddoo kanatti ni jira. Harka dhibba keessa harka dhibba. Abbaa manaa keeti gurfachuu dandeessa. Abbaa manaa keeti maatii keetiin gurfachuu dandeessa. Maatii isaan jira. Maatii odoo maatiin kan kee jiru qaama biraatti akkas hin godhin jechuu biyya ormaa keessatti rakkisuu hin barbaachisu. Nama kana goodan gaafadha, firaanan gaafadha, fira saatinan gaafadha, fira kootinan gaafadha. Hojii naa galchi waan barbaade haa ta'u biyya ormaa keessatti fideera. Biyya ormaa keessatti akka hin rakkanne hojii naa galchi jetteeni mucaa kana toora saabsiiftee. Takka na hawwadhu daqiiqaa tokko na hawwadhu. Nan deema na waamtee itti dhageessanitti natti fakkaata. Ishee haasee namni tokko jala dubbatti na haasofti. Ila akkas ture ani erga biyyarraa dhufee ji'a 5 si galee ji'a 5 aga kana hojii malee ta'a. Isuma kamiisaayyuu an dubbachuun barbaadu garuu dubartii faana jira jedhanii miidiyaa irratti baasanii nama 800 irratti haasa'an.
Inaasa'anii haasaadhuma haasaa keessaa afaan jala wal baani ollollee jechaadha. Gaafichuma inni ol baasee himate sana jechaadha. Gaafuma inni ol baasee himatee Biiniyaan dhufee hojii sin gasha jedheen. Afaan jala wal baanii jennaananii dhaqee Biiniyaaniin hojii akka hin galchine jedhee sagalee qabee fi miira keessa hin jiraan gaaficha jechuudha. Nan bu'aa nan olladha. Sagalee achiin dhagayeera asii deebisee immoo isaan walitti buuneerra. Afaan jala wal baaneerra. Dhaqee Biiniyaanis sagalee qabe. Ani dirribaa kan fidee dirribaadha. Dirribaan hojiin galchiin hin jenneen. Sana kana hin jenneen. Sagalee kana kana nani qabe Biiniyaan. Okay, asirratti waan si gaafadhu. Dubartii waliin jiranaan jedhanii namatu naan jedhee jirti. Ija keetiin hin argine miti. Ani ija kootiin argine. Dhugaa Waaqayyooti. Gaafa inni dubartii waliin taa'uusaa yookiin suuraa yookiin viidiyoo si erganii jiru. lakki. Wanta marraja hin qabnetti akkamitti namarratti sagalee qabdash. Taaptaap godhaas. Isatu miidiyaa irratti dhufeetu miidiyaa irratti Sagalee ati mootii qabatti jarraa mootii qabatti. Abbaan barbaade taaptaapaa godha abbaan barbaade adeessu dhiisi. San taaptaap irraa adeessa amma waa'ee taaptaap irra jiru. Gaaddisee laa. Hojiin si gasha jennaani gaafanni hojii gashuuf jedhu ijoollee ragaadha. Inni dubartii faana jira jedhani. Mucaan boonaa jedhamus dhufee kana haasa'e. Suuraa atamma isaan ijoollee shamarranii keenya dadhabbina keessa nasinatti yookaan suuraa hin argine yookaan viidiyoo hin argine jetteedhaan akkamitti miira keessa galtaa akkamitti nattee namatti himatta. Innis naallole gaaficha ollole biyyoormaa jedhamallee miira kootoo achi dadhabnanani galgala dhaqeeni isa miti na dhaggeeffatu si tan dhaqeen hojiin galchiin jedheeniini ganama immoo deebiseen ta'an jechuudha. Ganama immoo deebisee tananii maaloon dogoggoree sagaleen galgala sirratti qabe miira keessa ta'eeni nan dogoggoree hojii naa galchi jedheen dhaqee kadhadheen ture. Eshi. Galgala sagalee kana qabee fi miira keessa hin jiraa of to'achuu hin danda'u guyyaa miidiyaa irratti dubartii faana jira jedhanii waan garaagaraa isaanii galgala sagalee kana qabee fi ganama immoo dhaqeen pilees nan dogoggoree miira keessa galeen jira jedhee kadhadheen ture. Sagalee marartoodhaan kadhadheen ture. Deebisee hojiin galchine har'a sagaleen hammeenya kootii maaf gadi ba'e. Beezaawwan amma maal godha beektanii haaluma salphaan gaditti xumuraadha. Namni walitti hin barbaade ta'eeti. Hojiin galiin jettee biinittis qabi, darroottis qabi. Nama abbaa barbaade sagalee hojiin gashiini maaloodha. Abbaa barbaade yoo ta'u hojiin gashiin jechuun gali yaaduudha moo maal yaaddeetudha tuma ta'eyyuu. Tun arragaagati. Ikkoo dubartii faana jira jennaan dubartii faana jira jennaan yoo jiraate booddee utuu maal ta'in biyya galchi biyya kana galchi hojiin gashiin jettaare xalaata keedhaa kun tuma ta'eyyuu. Wabii dhiisi namni dogongoruu danda'a akkasitti garuu akkasitti dogongoruu danda'a. Galgala dubbadheen ganama dhiifama gaafadhee rakkoo. Galgala dubbadhee ganama dhiifama gaafadhee. Dogoggorri kuni dogoggorri yoo wabii nuti amma asitti walaa dhubbinu. Dhaggeeffadhu wabii nuti walaa dhugginu. Dhaggeeffadhu amma asitti walaa dhugginu. Na dhaggeeffadhu. Gaaddiseen dogongorteerti dogongora ishee immoo kaafadhe jetteerti. Akkuma walii galaatitti maal isin jedha beektaa carraa yoo dandeesse karaa namaatiin gaafadhu malee suuraa laxxafuun adabbii qaba hin beektameti. Ilma keenya ilma Oromooti karaa jiruun dirribaa karaa jiruun xumuraa malee gaafa isin jedhu dirribaan anaa maalii koo miti si galee anaaf homaa miti maalii koo miti. Tishooti ilma Oromooti dirribaa akka ilma Oromooti tanneen isa beeka malee waan isa beekuun qabu. Zaawwa jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan haala jiru namummaadhaan xumuraa. Kanaaf dubbii isati gaaddiseenis immoo aareen jira nama takkas naan jedhee jette dhugaadha namni nama jaalatu inni naafa waan ta'eef borumaaf akkas hin godhin dubbii kan kee kana sirreeffadhuun jedhaan malee maaf jette jechuun hin danda'u namni miira keessa jiru lubbuu ofiituu hin baasaa. Kanaaf wanta isin jedhu yoo jiraate isin lamaan akkuma nama afaan tokko haasa'utti keessan deemati xumura waan xumuramuu qabu dubbii asumatti gabbi godhaati dhaabaa carraa. Keessan foolonaa deebisiti keessan as dubbisaa kiisituu fi ba'e. Dhugaa waan na bukkeen jira dhugaa bartanitu namni kamiyyuu addaara namni tokko na arrabsina. Baay'ee arraba qaba nama arrabsuu danda'a garuu arrabichi dhugaa waan arrabe qofa.
nama ana tu sih ada sih Nagaan udah kisah nih foto stiqah tak kacar nala. Nanti gua dol tak kau Rosa gua. Rosi. Naan baatan nan jira na carra Ini keessa na kami dubbis. nama dirapsina. Duga bicara ubada. Duga barbadu ini. Obsa ko yung bayi ni shit akam bayi. Si Debser obsa follow si Debser. Duga barbadu ante. Duga barbadu ante. Kaayyo. Kootaan deemi. Garuu Udah kan na barbaade sun namni sana itti dubbadhu mee. Agifada. Ana si barbaade ko icarra takkaatu nin deemini waattaa saati. Hunda keessaniif nagaana ta'u. Utuu amma fakkeenyaaf silas itti haasa'amaa olee silas dubbatamaa olee biyaanse nam tokko namni mucaa beektu yoo jiraate mucaan ammaa dubbadheera miira haarii keessa galee jettee miti dubbatte ishee. Sagalee isheen dubbatte sana fidanii riikardiisaa dhaggeeffachiisan. Sagalee isheen dhiifama deebite gaafattisan ammoo maaliif fidanii immoo hin dhaggeeffachiisne. Akkuma miira keessa galtee dubbatte deebite immoo dhiifama gaafatteetti isaanaan. Dhiifamni sun immoo maaliif sana hin arramamne. Innis kun maal hiriyaanii qaba. Wayii artee dubbattee wayii waan tokko namni kun eenyuyyuu namni dhala qabuyyuu namni abbaan qabeenyaa meeqayyuu wal mufachiisaa laddoo kanatti jechuun. Kan immoo hojiin galadhee dhufe immoo gaaddisee osoo hin taane carraa namti latiidha kan dhufe hojii kana nan gale. Iddooma kamitti immoo walii kan eessumatti walitti dhufee naanidha iyyuudha kan dubbii kana walitti fidanii waliin mooqanis maqaan. Iddooma dhugaa jiru yoon dubbatama ta'e obsastii Yoosiif mijataa ta'e mucaattillee sixxayyoo ta'e mucaallee asumatti jechuudha fiddanii afaan tokkichaanii ayidii isaas yoo hojjetee ofirraa kaffalate hojii akka inni galu godha. Dhugaa jirtu dubbachuudha malee as bukeetti isheen dubbatte hojiin galchiin jette dubartii hojiin maal ta'e dhiisanii dhiifama iddii gaafate isaan walaa gaafatan achitti haramnaaf abbaa manaadha gidduu maaltu isaan galchi. Dhugaa jirtu immoo dubbatanii immoo waan jiru immoo ifa baasuudha. Malee fayyuma kanadha. Engaddi nama kuma tokko wayii gidduutti jala keenya gaafa dhaggeeffachaa oolle ko gwaaddanyaansaa bu'ii cufi bayi bakka wal baxaxanii wal jecha meeqa waliin jedhanii naan ko bu'ii bakka hojii si galchina dhufnee jedhanii naani hundumtiyyuu irraa bu'ee ishi jedhamee torbee sadiiyyuu ta'e kunoo eddesii immoo dhufamee waan kun immoo kee sagalee kan ishee miidiyaarra fidanii isheen dhaggeeffatame. Dhugaadha dubbadheera jette isheen amante amma immoo kan ishee dhiifama gaafadheera isheen jette maaliif immoo fideen dhaggeeffachiisne. Waay. Sanaaf hin ergine anaaf geeshaawwe kanatti ergameedha. Waaqayyo isaaf waaqayyo jira. Sirumayyuu biyya lafaa kana irratti hammeenya malee gaarummaa hin dubbatamu waan ta'eef. Ragaas fidika. Sasheen dhiifama gaafatte haa dhufunni kunis egga baastanii waliin noskinaati haa dhufunnis gadamu. Ana waan irratti dha. Kunis dhufee aaneela dhugaa nama miidiyaa miti hanga wanta kanatti jira kenoo wayii jedhanii isa kana irratti ergan malee dhiifama gaafatteef hin gaafanne aan dhugaa waaqayyo hin beeku. Wanta na biran geenye Sooviyetiin akkas hin jedhu narratti sagalee hin qabne ishiin beeku na Maaliif dhugaatu jiru biyya lafaarra waan ta'eef ani kaanne miira keessa ta'ee jedheera miti. Maal isa dubbiin fidde sadii bamaa hin finne reebsa. Oo barbaachisaa ta'e naa ergin jedhaan yoo dhiifamni ishiin gaafachiisu jiraate naa ergin jedhaan dhugaa. Dubbii maduwaa waan ta'eef dhaggeeffadha qaamni warri kan jala dubbatina na dhaggeeffadha jechuudha. Ammatti ilma dhiiraadha miti. Eenyu keenya iyyuu nuti immoo shamarrayyuu taane iyyuu abbaan keenya abbaa dhiiraadha. Obbolaan dhiiraa ni qabna. Dhiirumatu nu fuudhee nu wajjin jiraata dhaggeeffadhu. Sakana jechuudha. Eenyu iyyuu immoo walitti hin dubbata jechuudha. Yoo si danda'ame mucaa kanas fidiiti. Ammuma ilaansa keessaan osoo hin taane ammuma fidiiti. Asuma irratti haasa'ame piliis dhugaa nama gaddisiisa dhiira. Na dhaggeeffadhu Roza. Ani hundoom jechuudha. Carraas gaaddiseenis na dubbisanii lakkoofsa isaanii na argan hidhuun barbaada. Beezaawe miidiyaa irratti haasa'ameera. Miidiyaa irratti haasa'amee bu'aan qabu. Sigalee wanta jiru karaa keessaanii xumura. Mucaa sootee mucaa sinne saniifannaa deebisee naatis gaaddisee fooloo deebisiiti wanta furmaata godhataa jechuudha. Miidiyaa irratti bichaa iyyuu faayidaan qabu. Yeroo hundaanii na argitu yoo ta'e miidiyaa irratti namarrattis dubbachuun jaaladha. Namaafillee gabbee dubbachuun jaaladha. Garuu carraa nama yeroo hundi ni arga waan ta'eef fooloo irraa hin qabnu malee akkas ta'e jedhanii jennaan
achumaan akkas jedhanii jedhan achumaan ol seenan gaafadha dubbiin kun sobaan jedhe gaafasicha dammoo dhugaadhaa jedhe innis ishis gaafadheennaan haadha abbaa manaa koodhaa jette ishiin solonaa deebistee innis lakkoofsa sanaa erganii guruupii hine wanta gargaaruu qabnu gargaarree wanta immoo furmaata laatu furmaatatti laanne wanta hundumayyuu sirreessuu dandeenya beezaawe. Waan hojii somaaf mee dubbadhu xinnoo ishee watti dhiyaate waa'ee masaanii duwwaa dubbachuu otoo hin taane mucaan qaraamaa jala galeera akkamitti akka sirratu akkamitti akka hojii galu yoo ma dubbatame xinnoo ishee afaanumaaf iyyuu. Qaraamaa jedhamee kadha carraa. Guyyaa digdamni minaan ji'a tokko yoo ta'e kuma waan ta'edha mucaa kana walitti fuunee kaffaluuf hin dandeenyuma numtu jingannaa siraayyuu nama meeqas jala jira nama 200 namni 200 kun odoo birri ishee fuudhee birri meeqadha birri guddaa miti bara amma akkas jettanitti maaliif gargaaramaadhaan kaffalatee dhufe maaf gargaara birrii kaffalee dhufe mini isa sani abbaa fideen akkaataatti walii galaan isaatu beeka ijaawee hundumti keenyayyuu gaafa nama tokko faana haasoftu haala ittiin haasoftuu fi haala ittiin dubbattee walii galte situ beeka amma carraan hin beeka akkamitti akka waliin dubbatan akkamitti akka waliin haasa'an isa kana gaafa isaan waliin haasa'an anis hin jiru atis hin jirtu carraatti saraduutti waan inni jedhee dubbate hin beeku dirbaatti saraduutti waan isaan waliin jedhanii dhufan hin beeku. Hojiin si galchaa iddoo gaariin si galchaa jedhe maala Biyaas wantoota ji'a shaniif ji'a ja'a as ta'e karaa mana kan lakkoofamne godhamee ture amma reef gallakkifame malee waa'ee poolis kiraasitiin kan wal qabate ijoollee baay'eetu iyyuu akkas ture garuu ijoollee kaana sirreeffameera. Sagalee keessan. Inni kun bultii 20 carraan iyyuu otoo kaffalattee otoo ani fannu iyyuu walitti dhufnee kaffallee rakkoon qabu inni kun. Sigalee. Isaa fuudheen kaffala waan ani koo diin waa yaadde guyyaa sadaffaadha. Isaa fuudheen kaffaladha. Ishee kana gaaffii kana deebisee. Isaa fuudheen kaffaladha. Hojii sin gashine akka dhuftee dirribaan. Ji'a 5 dura geeffadhu ji'a 5 dura guyyaa 10 hojii galee karelaansii jedhanii achiin horeeni. Isa booda hojiin galle takkaama hin galle. Maaf hojuma maal hojii akkasuma azim jedhaniituma akka kalli walliitti ijoollee nuun hojjetu miti kalli walli warri paaspoortii hin qabneyyuu. Birrii dhiqeeffadheen kirillaansii koo sirreeffadhe kirillaansii koo naa dhufe. Gootaa kanatti carraa na dhaggeeffadhe gootaa kanatti laa. Saara kun qabaa. Na dhaggeeffadhe namni baarraa dhufe barmee hojii hojjetaa jira barmee. Nungashine ka nangashine ka. Ngalle hojjenne sin galle ka nungashine. Namni maqaa keenya dhahee hin jiru. Namni maqaa koo dhahee tokko hin jiru. Obsaa. Ati amma sirriitti hubachuu qabda beektaa ilaali. Amma kana hojii kan hin gashine maal jechuudha. Oduun kun immoo kan odeeffame guyyaa meeqa jechaa jirti isheen. Kan inni ji'a 5 jechuun ikkoo ammadha moo? Anillee mee kanan gaafachaa jiru isa kana. Na dhaggeeffadhe lama hundumtiyyuu. Hojii sin gashine jechaan hin jira bara. Ena hundumtiyyuu jechuudha deeggardas ጓደኞonni isaa dhufanii hojiin galchinaa maal jedhanii asitti waliin dhadhaanii deemanii maaliif amma saammaaf fiddoobsa waltiin dhiyaatta taana aanama biyyaaf gara lamaniyyuu dhimma ittiin qabu waan. Latiinis waannaa godhuun qabu dirroodhaanis hin beeku waan. Dhugaa rabbi waannaa godhan qaban gin akka ilma tokkootti. Feeriin akka ilma tokkootti malee anudha isaanii keessaa waan qabu waan siin jedha. Garaa keessaa na dubbisi siin dubbisa lakkoofsa keenaaf kaa'e. Baawara jira lakkoofsi kuu nama fudhachuu dandeessa. Ankiyyallee jechuma jala jira beezaawee yoo irraa buute na dubbisi wanta jiru furmaata jiru wajjumaanuu mucaayyuutti daballee miicoo haadha manaa keessatti daballee wanta jiru furmaata godha. Waa'een haadha manaa abbaa manummaa rakkoo hin qabu. Aashee guyyaa tokko dubbattee dhiiste waa'ee hojii isaa hojii barbaada. Nama tokko wajjin nama loloo wajjin hin qabu. Allaqee nama loles hin qabu. Dhaggeeffadhu carra dhaggeeffadhusti hojiimti kalli waliin moo jiraatennaan hojii nagaanti jiraatennaan immoo si agalchanii yaan iddootti qabamte iddootti mana tokko teessee hojii kalli walliitti hin galtaa.
galchiin kanumaan ji'a tokko booda sirraa hojjetama. Ageeffadha ji'a tokko boodachuun yoo xiqqaatee birrii meeqanatti dhala har'a guyyaa 20dha. Guyyaa 20 qofa duwwaadha har'a. Har'a guyyaa 20 qofa duwwaadha. Ni galu akeekalli olii galee yookaan qabamuu danda'a. Waa meeqatu jiraachuudha. Seeraan alanii tun seeraan ala galateeti seeraan ala galatee seeraan ala kanaan dura ofii kootiin barbaade. Maaf kalli walii galtaa birrii amma kanaa baastee fittee maanni kalli walii ni. Wabi dhisi. Bobii akkana jedhee qoyimee bobii. Si fidee si gasha dirqama si gasha. Si gashu yoo ta'e immoo wajjumaan garuu wal ergee miti gootee kanumadha. Wabi dhisi. Bobii qoy waan akkasiin gorsiinitti dhala isaa guddifatu hojjetee jechuudha. Obsa ammati fakkii ammati jechuudha akka obboleessa tokkotti. Akka obboleessa tokkotti waan carraa oo dandeesse na dubbisi dubbii daamaa naasoo asirratti seera biyya guddate keessatti. Akkana shi bobii dubbisi. Maal dubbistaa fi obsee galchi na galchisiin jechaarti nama Marti tabeetaati. Ati haadha keessanaa sa'aatii waa'ee hojii irratti hammaasa hojii si agashu waa'ee ati mana haadha manaadha bakka waan wal ilaallatu hin qabu kun. Aartee dubbatteetti tokkummaa bira deemi wayi. Dhiifama gaafatteetti dhiifamichi isaa dhufu. Bobii akkam nagaa keedhamte ati? jira akkam nagaadha jira fayyaa godha barki. Hojiin akkamidha? Sammuu nama hidhaabee hojiin gaariidha. Duraan gaafa dhufe latiidhaan maaliin jedhe beektaa laayibirra jira. Hojii hin qabu minaan midhee ta'a tureyyuu raabdii kara keessa waasaappii lakkoofsa sana ergee ture waasaappii isaa hin hojjetu bakka inna waan godhamu hin jiru. Amma koo gati karaamaara jiru sana malee poolisii garaansi qabattaanani koo hin galta koo garuu kun amma karaamaa keessa galle utuu karaamaa keessa hin galiin utuu dhaga'ameera ta'e amma ta'e gatii makoomishinii maali engadda dhaggeeffadhu engaddatti mameeraa engadda mana guutuutti dhugaa rabbi waan gurri koo dhagee fi wantan tanaan koo dhagee sobuu hin danda'an dhugaa masaan dubbadhaan yoon du'e maanni nan du'a maal wanta lubbuu koo dhufe na keessa fuudhu jira moo qilleensa gurra qoqaroo kan nagee immoo gwaaddenyaan isaa cuufii beeyi nama kuma tokko wayitti cuufii beeyi hojii dhufnee si galchina eddasii immoo hin beekwaan isaantu isatu hojiin dhagu jedhee fi isaantu hojiin galchine teessa kana waan hin beekun qabu isaanum tulfaanii afixanaa dubbatan malee waan gurri koo dhagee dubbateera mucaan pooliskii irraan sinaa dhufeera hojiin agalchaa jedhe. Mana tokkummaa deemi siin jechaa tokkummaa mana tokkummaa dhaquu dandeessa taanaan immoo dhaqaa wayii immoo sheeritti godhaa tokkummaa na dhufuufi. Sheeritti na godhaa ishee tokkummaatti sheer na godhaa ibsiin keessa warra jeertan. Amma lati takkaashee maal goota beektayi karaa beenii sana. Tokkummaan seen nuuf yoo dhatte malee seenna. Beenii bilooksi godheera. የጥርስ ድረስ ስንት ነው ብዬ ጠየቅኩና ወላሂ ላይ ማለት ነው dubbiseen naannaa deebisuu de wayyaa masayyuu. Isaaf xiqqoo ishee dubbisiiti dura fala tokko barbaadi kanaa booddee immoo simmira karaamaan sun. Beenii hattuudha jaaru. Kana maan kaasin Roozi. Maqaa namaan dhayinaa dhisaa. Kana maan kaasin. Maqaa namaan kaasin. Maqaa namaan kaasin. Naammoo falan qabu bakka. Komentiin dubbisin haasa'u. Komentii waan barbaadan jechuu danda'a waan ta'eef maqaa namaan dubbisin. Tokkummaa bira dhaqi bakka falan qabuuti waan usti obsaammoo keessaan haasa'iti kalli walleessa ta'uu waan barbaade ta'u hojii makan jedhame musti si haa galchuuti amma hojjatte hojjedhuuti biyyuma keetti deebi'ee rakkoon qabuuti. Ishee. Dhugaa jiru garuu battanitti bini Oromo. Matoo baqaash rakkoon qabu. Kana booddee suuraa namaa sin maxxansiinii haqa kee murabbisiifaa deebisuu maqaa namaa sinneen dhimma isaa sun godhatini yoo si danda'ame keessaa warra nutti haasa'eedhaan haasofsisee didaninnaan immoo waan jiru hojii jiru laalee galiitti gaafa galte immoo galii bakka aadi rakkoon qabu. Rabbi nama jiraachisa. Rakkoon qabu. Ciao. Atau bekas, ya bekas. Mungkin kesam, jera orang. Undi kesan uka baca.
nagaan tura absiin keessa fooloo godhamu nagaan ammoo fooloo godha egar boris akka carraa amma saattuun tokko safeera isas finnee baxxaan seenaa isas fooloo godhaashi Lati hojii sin gashan isaan taanaan hin dhiisin. ani niisu araba yesus maattuun biraa jira mas sababa isaatti biyya kan hin beeku tokko hattuun tokko jira fooloo godhaashi mana kana akka kanatti makiinaa nyaatamnee taarramne amma nyaatamuu barreera nuunoo nyaatamuu barreera biyyattis nyaatamna asittis nyaatamna dafqa keenya iyyuu Lati siin barreessa bakka wasaatti irratti waa ta'uu waan abaadha. Maal qaba? Gara kanaan gad jedhee akkatti rafuun nabe footaallee daddan. galatooma bakka hundu keessanis kabajamaa waaqayyo sinaa kabaju amma na kabajanii dhuftan waaqayyo sinaa kabaju namni yaada addaa yoo qabattan immoo siniin namni yaada addaa namni qabu jira namni yaada addaa nama 157 keessatti namni yaada bira addaa qabaate immoo siniin gasha yaada addaa namoonni qabattan yoo jiraattan yaada kanarraa faallissi yoo jiraatan lakkoofsa tokko naa tokko siniin gashaa rakkoon tokko hin jiru. Okay. Amen. Waaqayyo sana eebbifamu. Amen. Agartanii dhugaan yeroo tokko dhugaan jechuudha hin kallatti malee hin jettu sinii galee atuun dhugaan qabu ta'eeti. Namni atuun dhugaan qabu ta'eeti. Agartanii naanni bagan dhugaa qabaadha. Akkami oo Eliyaas. Nagaa waaqayyo sifaatu nagaa jedhani. Kamati. Jira gooftaaf haa galatu. Akkam? Jira. Uumaa miti abbee jireenyuma tokkas jireenyuma biyya lafaadha. Yaa'u sana keessatti jabaadha otoo miti. Waan hundumaa immoo yaada keetti qabdee isa jalqabaa sammuu kee dursa of kenni. Sammuun kee akka of hin miine. Maaliif yoo ati jiraatteedha hundisaa kan ta'u. Obsi waan hundasaa immoo poolaayitiliidhaan deemamee yoo haasa'ame gaariidha. Yoo fakkeenyaaf siif hin dadhabame yoo ta'e. Umurii kuma lama lamanii atu namni irraa kaffalu ta'a jiraate hojjedhee nan kaffala waaqi. Isa kana rakkoon qabu namoonni jijjiiran si deeggaruu danda'u. Siyoonni jechuu danda'u. Isa jalqabaatii waan baateef kaayyoo baateef beekte taanaan namni an barbaade haa odeessu. Namni kamiyyuu waan jedhe haa jedhu. Ati isa kana qalbiitti qabatte sammuu kee of cannaquu hin qabdu. Waaqayyoon qabaachuun kee gahaadha. Si gala inni immoo qoromsatti qoromaa jirtu yookaan immoo waan ati amma dabarsaa jirtu boorii kee mul'isu. Si gala hin darba hundumtu. Wanta ammatti dabarsaa jirtu wanta ati amma ta'aa jirtu kuni boora akka darbu beeki. Qoromsi kee har'aas jibbamuun kee har'aas waan hundisaa boora akka darbu beeki. Isa kana sammuutti qabaadhu ofitti deebi'itu jechuun waaqayyoon illee kadhadhu. Waaqayyoo halkan gala yookaan gidduu siif gala. Isa kana hundumaa fi sammuu keetti qabamtee hin dhiphatiin hin yaaddayin. Waaqayyoon kadhadhu sammuu kee of hin dhiphisin. Dhugaan immoo hin qallatti malee hin jettu. Si gala. Yoo dhuguma dhugaan kee dabee dhugaan kee immoo bakka dhabee dhatee waaqayyo dhimma isaaf jedheetu hin farada jechuudha. Abbaan firdi jira. Faraduutti sin ariifata. Waaqayyoon isin waaqi. Ni dhaamsi sii qabu isa kanadha. Waaqayyoon isin amma yoo hin faradan. Inni guyyaa firdiitti uma farada. Gaarii yoo goote gaarummaa keedhaan. Hamaa yoo goote samummaa keedhaatiin si deebisa. Isa kanaatiif hin dhiphatiin yoo dandeesse miira tasgabbaa'an ta'iitu keessaan dorrooma mucaa kana keessaan balleessaan koo maalidha. Bakka jaalalaan moo'i waan hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaa kanarra baate
namni oduumaan si fudhatee deema malee yookaan sammuu kee koomentii garaagaraa barreessee sammuu kee si xalafa malee namni waan gaarii tokko sitti dubbatu hin jiru. Si gala balleessaa koo maali? Maalan balleessi? Fakkeenyaaf haati manaa kee dogongortee walitti aartanii itti haa dubbattu. Okay. Nama biraatti heerumti haa dubbattu. Sana hunduma ani akka keessa hin jirre ani kanadha jedhu dhugaa jirtutti. Dhugaa jirtu. Oolatti jeemoo nama qaama sadaffaa miidiyaa kanarratti qaama sadaffaa dhiyeeffattee kana waan jiru seeraatiin haal duree hundumaa tartiibaffattee yoo itti dhiyaatte gaariidha. Bo'uun furmaati siin qabuun bo'inatti. Na Oromoon immoo jirra amma ta'ettanii akka koottanii isa waa'ee yoo qaraamaa kaffalamu ta'e akka nama tokkoottani si bukkee jira. Dhibbateenya siin jechuu barbaade. Dubbii sobicha na dhaabaa. Sobanii fidanii dhufanii akka barbaadan itti achitti bukkee sanisa. Ani garuu addaatti tokkoffaa iddii waa nyaadde warra guyyaa kadha. Namni siigala dhabni har'a yoo xinnaate jeeshan karadhee hin ta'a iddoo tokkotti karadhee ta'a iddoo tokko jeeshan kana keessatti jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Jennaan namni gisee tokko kan jirtu Abudaabii ma jirtaati? Abudaabiin jiraane. Bo'een bakkaati. Ilmiiraa hin warakkata. Hanga kanatti hin bo'een. Waaqayyoon kadhadhu ofin dhibbisiin bakka. Boora akka darbu beekamu guyyittii har'a akkas taateeti boor nama akka gargaartu. Boor namaaf eebba akka taatu beeki. Sii gala harri kee kun boorii kee akka mul'isne beeki. Sii gala. Kan isheen sobdee waan meeqa dubbattu dhabetta. Sobanii waan meeqa dubbatanii dhabetta. ችግር የለውም። እግዚአብሔር አለ። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ስላለ ምንም ችግር የለውም። waaqayyo jira waan ta'eef harree warra kan waaqayyo jira. Misteekii uumameef deemee mucaan deebitee ifama gaafattee taana asirra baasanii miidiyaa irratti mul'isanii onni jechuun dadhabummaa yaadni dubartiin jette immoo qabatanii as ba'uunis namni tokko biyya gaafa nama fidu dirqama poolis kiiraansi sirriidha nama rakkisaa ture argee dhufee immoo akkamitti akka hojii si gashuullee si waliin mari'atee birriin illee yoo si hanqatee akkamitti akka waan si garama jira isa dhibbaa birii 10,000 baaseen baasee waaqi biraaziliin koo jechuudha haadhoon koo birii 100 fi birii 6,000 bicha birii 100 fi birii 10,000 baaseenidha kan inni isa fa'aa hojjechiise jechuudha isa fa'aa sitte nama maa ofii kun hojjechiise chaarannoo ofii kooti birii 100 birii 6 birii 100 fi birii 6 baasee birii 100 fi birii 10,000 birii kana baasee kan gaddanaa dhufe sheeritti godheenaan naa deebisuu dide sitte nama gen farada waaqayyo rakkoon godhu. Hin faradannaas yaa lammata inni beeka sagalee waaqayyo waan ta'eef lallabasi itti faarfachaas jira waan ta'eef sagalichi deebi'ee isumaan billaa ta'e isaa kuta. Si gala sagalichumti inni dubbatu sagalichumti inni lallabu suni deebi'ee billaa itti taadha. Isa kanaaf sammuu keetti hin qabaminati itti yaaddeen Oromoon immoo jira waan ta'eef 2,000 miti namumti 20 osoo dhufe ebba sii kaffalee sirraa kaffalee karaama hojii si gashuu danda'a. Hawwii kan jedhamtu seensisime hawwii. Miti. Miti dhiisate. Hawwii Bawree Soddoma kan jedhamtu. Awwa darbadhuun sin gashaani. Hawwii ol darbadhuuni. Na akkas tokko barreessiteetti. Naati jabaadhu waaqayyoon kadhadhu na isa kanaatiif hin dhiphatiin. Na ijoolleen jijjiiran amma dandeenya si bukkee dhaabbanne isa dhugaa yoo jiraate yoo dhugumaan dirroon si namummaa waaqaan sodaa yoo ta'e
yoo waaqayyoon sodaate innis amma danda'e walitti dhufame ijoolleen dhufanii yoo qaraamaa kana kaffaluu hin dandeenye yoo waan hin danda'u wanta kana kaffaluu jedhee uummanni walitti dhufee waan danda'uun walitti dhufee bukkee dhaabbatee qaraamaa sana sirraa kaffalee hojii akka galchu jedhama. Hawwi. Nagaan siif haa ta'u. Wayyee. Mucaan kun xiqqoo nama wayii jeeshan hojii malee taa'aa jira natti fakkaata. Jeeshanii naamni natti fakkaata. Xiqqoo qaraamaa keessa galee mucaan inni fide immoo sababa xiqqoo waan garaagaraa beektaa kan dubbatamuu malleedha. Dubbatanii aariima keessa ol gashanii beektaa bakka itti hafee jira. Eenyonni? Maqaa namaa da'uun asirratti badaan barbaachisa jechuun akkasumatti jetameera. Jechuun maqaa namaa dha'u jechuun hin deema eenyu akka ta'e hin beekne maal beeknaree? Achaarraa dubbadhu. Carraan boo'ee ni maqaa isuusi. Boo'ee naa dhuggu. Na akkasii amma danda'ame jechuun oduma dhiisnee qaraamarra jiru amma danda'ame itti kaffalameetu hojii yaagaluu. Maqaa isuusiitiin maalee qoy maal go'ee? Jeeshan malee hojii shanii taa'ee hojii malee jechaadha beektaa. Isatu fidee? Masiin fa'a gaaniirumaa? Dhagaaniiru diirama haasaa turani asiin haasaa turani masiinis dhageessetti. Ishee kanas haasofsiisii to'an xiqqoo bakkee hojiin deema waan ta'e wanni carraa. Carraan qoy intina aayidii irraa hin hojjechiisne. Aayidii sirraan hojjenne carraa. Laala caayidii maali qaraamaa viizitiidhaan dhufee qaraamaa keessa galeera. Maqaa gooftaa Yesuusiin maarii hin himachuu hin danda'ure amma qoseerra amma bahee akka himatamu abarra. Isuma kanaaf furmaata dhabe kaa mucaan karaa yuutuutti agarsiisa isa jiru karaa hundumaa. Nama hundumaa adda ba'uu qaba osoo nama beekamaa osoo keessaanis carraan asirratti boo'uu dhiisee maal dhiisu nama beekamaa nama biyya kanatti beekamaa nama jiru jira gaa namoonni namoota bukkeedha dhaabbatan isaanitti himates gaariidha yookaan immoo keessaan osoo xumurate gaariidha jechuudha sirriitti bu'uun qabu bu'umsa betta. Baabaa moo eenyudha inni faan hojjetaa miti ekkoo maal jechuu amma akkoo seerriin hojjetaa bara akka barbaadetti himachuu dandeessa carraati. Nagaa waaqayyo sibiif baay'atu jirtu nagaa keessanii. Wayyee. Waamicho bakka haasaa ishii akkan carraa hin boo'in keessaan sin dubbisa. Ishii amma humna koo amma dandeetti koo si bukkee dhaabbadda ishii. Carraa foloo naa deebisime. Carraan boo'in osoo ta'in furmaata barbaachisutti deemuudha malee akka seerri biyya kanaa fi seerri biyya biraa tokko miti waan ta'eef seerri biyya kana baay'ee xibbaqi godheet hojjeta. Daldaalaan si fide suni jaallatee osoo hin ta'in akka seera biyya kanaatti kan inni dhimma xumuruudhaan dhimma keessatti xumuruu danda'u. Qofa waaqayyoon kadhu lammaffaan immoo baabaan Nuraddiin fi Mubaarak. Hin beeku akkamitti akka koomentii dubbisan hin beeku maal akkanaan jechaa jirtan hin beeku. Yaaduma barreessite malee waa takkaan waan nuti naan jechaa jirtu natti hin dhaga'amu. Sababni isaa situ kaayyoo dhabe malee anaa miti. Ni dammoo waan akki jiru irratti sittan hima tokkoffaa irratti of xanaqqaqi. Birrii keetii miti haadhoo koo atumti gisee jechuudha. Guyyaa soddoma dirasii namni meeqa maqaa kee akka barbaadetti isaan qo'ashashee achi kaattee as kaattee jedhama meeqaa agartee fiddu guyyaa soddoma dirasii itti laffaatee fiddu kan simmararre guyyaa takkitti lafaa kaasee kennita sheemii miti kun. Ilaa booyisii kana hunda amma beete kun hundi laa warra dhiira birriin walaa nyaata jedhani kun hundi riisiitii faa kaasanii sitti ergu maali gootaa fedhe. So'aan sanaafan dubbadde malee dhimma isaatii miti. Diroo akkam jirtu nagaa keessan? Nagaadha nagaa akkam jirtu? Yeroo tokko giddu galeeffannee haasa'uun gaariidhuma biiftuunis sirrii jette garuu tarii kan namoonni miidhaman jiraachuu danda'a. Warroota miidhamanis haa ta'u warroota miidhamanis haa ta'u giddu galeeffannee haasa'uun gaariidha garuu
baay'ee baay'ateera amma beekta bakka waa'ee dhiira irratti ajandaan dhiira jedhu kun yoo namni du'e dhiira jedhu birriin nyaatame dhiira jedhu yoo tokko jaalatan dhiira jedhu dhiirri badii qaba qabaachuu qaba garuu dhiironni badii qaban hunda miti badii hin qabu dhiirri hin jennu biyya Dubaay kana keessatti dhiirri badii qabu jiraachuu danda'a qaba jira immoo sirriitti jira. Kan ajandaa ol baasee yookiin immoo kan jalqaba walii galteedhaan godhe isaan ol deebisanii immoo booddee kan maqaa balleessidhaan nama Dubaay eenyu Dubaay daldalaa Dubaay jiraataa Dubaay amma biyya kana keessatti oduu namni qulqulluun namni nagaan tokko ol ba'ee daandii irratti kufeedhanii yookiin daldalaan waan tokko ta'eedhanii namni nama ol hin kaasu yookiin immoo lafaan kaasu nama sababa maalirraan kan ka'e sababa daandiin ba'e sanaaf sababii maqaan ba'e sanaaf badiin dhiira bira jira shamarranoo jira meegaa karaa jaalalaatiin illee haa miidhu karaa jaalalaa illee haa go'omsu isa karaa jaalalaa dhoksuu danda'a isa tokko dhoo qabu otoo manaa qabu otoo daa'ima qabu dhoksuu danda'a otoo hiriyaa qabu dhoksuu danda'a karaa birrii kana mee fakkeenyaaf silaa naa kenni jedheet irraa fudhata tole jettee kenniteef ofiif dabarsitee laatteef ankaawuntii irratti galchiteef yookiin koo fudhadhu jetteeni dhiirri kun sila dhaqee dabaddabee hin fuune hatee silaa irraa hin fuune yookiin ka'umsi isaa jaalala ta'uu danda'a booddee garuu birrii kana anishiin kenniteef karaa jaalalaa sana ta'uu danda'uyyuu malee sababa tokkoon fuutee kennite erga fuutee kennite gadi baasanii yookiin immoo miidiyaatti maxxansanii nama harrabsuu maaltu fide silaa kaleessan nama lama ta'anii mari'atanii walii galanii birrii itti kennite karaa jaalalaa ta'uu danda'a karaa biraa ta'uu danda'a liqii ta'uu danda'a biyya naa galchii ta'uu danda'a yookaan karaa biyya naa galchii yookiin karaa birrii naa jijjiirii nandee gara nama sana namatti ergattuun qabduu itti kennite yoo ta'e nama sana irraa illee boroolee nan gaafadhaaf karaa keessa isaa ta'u karaa seeraa karaa dhugaa sana nan gaafadhaaf karaa jaalalaatiin ta'uu danda'a liqaadhaan ta'uu danda'a sii kenni yookiin kennaa ta'uu danda'a miidiyaatti ol baasanii gurra uummataa godhanii uummata dhiphisuun uummata maraachuun dhiira harrabsuun dhiironni kun gabbee yoo dubbachuudhaa baate maalumaaf qaaniin hin jirre maaliif nurraan bu'an. No, guutaa maaltu jira beektaa asitti namni tokko laa hojjetee birrii dhabu ani dhugaa rabbi hojjetee birrii kiisuma kiyya keessa garan itti fedhin beeku mana keessatti birrii 500 damoosa kiyya keessa dhabee jechuudha dhugaa rabbi feentiin naqqale nama raadhe ibdatiin natti dhaga'ama sababni isaa guyyaa 30 sana akkamitti akkam birrii sana fide natu beeka waan ta'eef akkamitti akkam birrii sana argadhe natu beeka waan ta'eef meeqa na arrabsee meeqa hojii kiyya irratti naan qaashashee hojii kiyyaaf odoon jechuudha gadi ba'ee an akka abbaa barbaadetti dubbachuu danda'u hojii kiyyaaf gadi jedhee gaafa birrii sana dhabu rabbi baay'ee natti dhaga'ame baay'ee jechuudha birrii kun gaafa dhabdu sitti dhaga'amu miti garuu maal gochuun ilma dhiirati birrii kiyya kenna ishi kenneef immoo amma lamsaalee jaarsa kiyya ette amante jaalatte biyyaa isa baaste biyya kana isa fidde baga irratti jaalate sii miti maaf irratti jaalata shumaa duruma shumaa walii galee dhufe miti gaafa sana yoo of danda'ee kan dhufu ta'e of danda'aa dhufu ani amma dhiiranna danda'uu qaba malee ani dhiira danda'uu hin qabu birrii kiyyoon barbaade na yeroo irratti bittinneessuu hin danda'a mana kiraa nyaata koo uffata koo jireenya koo kan danda'uu qabu isa malee gaafa mana ijaazaa isaa kaffalu maal haa ta'u jedhee tanan gaafa inni as dhufee inumaa ammoo jechuudha dhiironni tokko dhufanii maal godhu beektaa inni dhufaa biizitiidhaan seenaa biizitiidhaan isa seessistii gaafa inni dhufee as ga'e haaloo ani danda'ee intinaan hojjedhu ani danda'ee kontiraataan hojjedhu kaampaanii keessan hojjedhu ani lubbuu na hojjedhu maaloo hoodee anjate maaloo na hojjedhutti ani danda'een hojjedhu sina kanaafuu maal si godhu ayidii birrii 700 baasi na hojjechiisi jalas cinqatiin qabdu laal kan hoggaame ofishiiti kontiraata teechee ofishiiti guyyaa takkitti baatee hin gammadin guyyaa takkitti baatee hin tasnaanna'ii hoggaa 5 hoggaaf mana namaa keessa teesse qaal goota ta'e dirra hojjechiisti gaafa inni dhaqee immoo dubartii biraa jaalate bakka hin jiru ibdatiidha bakka uffata gadhiisti so kanarra duruma ilma dhiiraa yoo ta'e biyya ormaa deemee jijjiiramu kaayyoo qaba yoo ta'e of danda'ee haa dhufu yoo barbaade abbaa qotiyyoo haa gurgursiisu yoo barbaade haadha dullatti haa gurgursiisu si maaltu si ga'ee nama hin beekne tokko unkaanan obboleessa kiyya
obboleessa kiyya tiruu kiyya odoon qalame birri kiyya waa godheefi boru naa deebisan jedhuun yoon barbaade inuman godheefi dhiis yoon barbaade dammoo hin godhuuf ergatti kennitee booda miidiyaa irra maaltu sofichisiis kan kaleessa nama lama taatee lubbii yemeena dhungaa dubbakoo kiyya hidhii kiyya jechaani birrii kee kennite arrammoo gaafa inni fuula sirraa naanneffate birri amma naana nyaate maaloo biiftu sagalee naate maaloo akkalee sagalee naate abaluutti sagalee naate yemir baay'ee sinaffarsiisa numa dodduu ta'anii hin jedhina rabbi nyaatamtan miti uskadda kun gurdatiidha kun gurdatii keeti malee ilmi dhiiraa umas hin goone naate yooti kenniteef hin nyaata dirqim godhe anuuna hin nyaadda dubartiin tun odoonaa kennite jenenna oo hin qalladdaay soo dhiiraa irratti xiyyeeffannoo gochuu keetiin dura qalbii keetii irratti sammuu keetii irratti xiyyeeffannoo godhe maaf dhiirra akkana na godhee miti maaf dhiirra akkasana godhe jettee yaaduu keetiin dura maalifan kenna birrii kiyyeedhe abbaa manaa keeti gaa'ila qabdu samaanaa qabda farramtee fi sii farramee maatissa maatiin kee hundi kee beekanii walii galtanii ta'u mucaa kana jaalatte du'iif lubbuu teetu dabarsi amma kanan ta'initti garuu iimoodhaan isaa agartee yenen naati inni chaabbiskiini hidhii dibate amma gaani dhiironni tokko tokko ko dhimma beete nu fuuldura taanii chaabbiskiini dibachuu qaban nuyi amma dhiira fakkaannee deemna miti maashaallah inni laa areeda isaa kana kan dibatu annataa shantu jira chaabbiskiini an amma isaa dibachuu hin beeku ilkaayyoo xiqquma ishii jalaa walam jedhe bireesii sissii fi akka kana jira soo dhiira akkanaa kanafa gaafa jaalattan akka kaayyoo keessan gadhiissan bara ilma dhiira tokko malkii qabaannan hundumaa hin jaalatin ilmi dhiiraa na qaqqabaachi na buusa jedhu siin ta'u jireenya keetii irratti dhiira jechuun dhiira cabraarraa dhiira bakka daalacha saakacha wayiiti kan jaalalaaf kan tidaaridha sii ta'u isa ammaa kana duuba deemtee gifti koo birrii keettis dhabdee nu sammuun hin dhoowwin kas nyaatamesi kan rakkachaa jiru nuti rabbi guutaan amma silkii booyisiin deebisaa amma namatu mi'a bitachuu dhufee dheehosseen maaloo biiftuu adaraa rabbi adaraa foonuma haadha teetii abalu birrii ammanaan naalaa nyaate geetaa misikiri maa ittaan ati nama sanaan hiriyaa keeti wajjin oolta indee dura maa kennitaaf of eegisiniin jechaa jira maleen waan bira wayi dammoo birrii kee namaa kennee miti akkaawuntiin jirannaati ayidii biyya kanaatiin jirtas taanaan mana madaamiti soo jiraatte ayidii qabda ittiin alan bahin malee baankii kee ittiin banachuu hin dandeessa Itoophiyaan sin jirta taanaan baankiin jira baankii kee banachuu hin dandeessa kan namni tokko dhaqee birrii kee seela qoxaxxaruu hin dandeenye hin barbaaddu miti birrii kee meesin jedhi diraama mana ol kaaddu diraamni sun boru diraamni gaafa baay'isuu 55 gale zarazzari meeqa akkasii ta'u laaltaa sanarraan kanaaf ilma dhiiras maqaan balleessina ofii keessanis maqaan balleessina dhugaa rabbi haay maayidaa qabdu moo Dame. Guute dubban. Baay'ee dirro namni maaliif nyaataman jennu jechuun si jammarre ajandaa nama karaa keetiin dhufte kun ajandaa haati manaan tokko abbaa manaa ishee ol fiddee raawwattee inni immoo ishee ganidha as ga'ee ishee ganidha ofii beeruutiin jiraataa Dubaayitti kan isheen fiddeeni inni dudduuba deemee waa meeqa hojjetudha ajandichi garuu karaa sanaanis ta'e karaa kamiinis kunoo warrumtee biyya keessa taa'ee yoo akkaseen qotiyyoo jette qotiyyoo abbaa isaa jette qotiyyoo qaban iyyuu waliin qabanii gurguratan yoo biyyatti wal argane isaan iyyuu wal ganu kunoo isheenii beeruutiin teessee waan qabdu duguuggattee raadde Dubaayitti ol fennaan kunoon kanneen inni iyyuu ofan ajjeesa yoo isa gargaartee ittiin jette dirroodhaan sigaa itti nyaattee as teessaati amma maal jechuudha akkamitti nyaatamanii maaliif nyaataman amanii miti yeroo jaalala keessa jiran gaa dhugaadha laa akkuma callifamee amma dubbatamu osoo hin taane lubbuu keeyyuu kenniif si godha gaafa jaalala keessa jirtu qarshiin immoo maal qabdi maali qarshiin situ qarshii fideo lubbuu keeyyuu kenniif nama godha garuu an kanin jechaaru kennaati nyaatamaa ilaalcha jedhu wajjin miti kan hinaasaa yeroon sinii galera amma shamarran amma birrii nyaataman maaliif akka nyaataman beeku sigalera jaallatanii gaggabanii du'anii bakka lubbuu kootuun baaseetti kennee yuunayii tola jedhanii isa booda gaafa ishee gani raawwatee birritti nyaatanii fixanii
sammuutti gaafa deebi'an lakkaa birrii nyaatamanii jiru. Namticha sin arganne. Amma gaa sammuutti deebi'an waan ta'eefi noormaalii ta'an waan ta'eef wayyoo birriira nyaate jedhu. Hirriba rafanii turan keessaa dammaqanii gaggabanii turan jalqaba sii galee. Hirgisii booda dammaqanii nyaatame birrii koo nyaatame jedhu as dhufanii. Sila garuu akka nama marfee sangaa waraanamanidha. Dagatanii jiru bakka maal akka gochaa jiran iyyuu hin beekan turan. Callisanii matu qeera fudhadhu waan barbaadde yoo barbaade lubbuu na keessaa fuudhe gaafa jaalallee dhumtu garuu birrii na keessaa fuudhe lubbuu koo qofa miti achas dhufte. Hayyee kanaaf furmaanni yoo dandeessan jaaladhaa garuu of qabaa. Dhiira daalachaas filadhaa siin hin jedhu nuti jaalalli gaa daalachaadha bareedaadha fokkisaadha hin jedhu. Kan dirrootti fokkistu guutamaatti bareeddi isinii galira. Kan natti bareeddu immoo isinitti bareedu dhiisuu hin dandeessu. Dirrootti hin bareeddu guutamaatti hin bareeddu. Akkasumadha jaalalli malee jaalallatti yaaddee waaw she's beautiful maam jettee yaaddira ta'e bakka kan argachuun qaba maam jettee kan itti deemtu sana miti jechuudha. Isinii galira. So miira gaggar malee keessa galtee raawwattee intalitti hin deemina. Yoo dandeessan illee warri mana qabaatan wal intali taaru waan ta'eef yeroo nyaatamtan baay'ee isinitti hin dhaga'amina isinii jechuudha fi waaqayyoo jira warra nyaatamtan. Waaqayyoo jira. Sagalee atasii si dhaggeeffadheera adamma. Achiis immoo dhaggeeffadheera. Maalifi sagalee kee miti akkamitti akkas jetteedhanii gaafatanii turan. Namoonni keessa jiran jechuudhaan hin seenne. Ani miira keessa galee jedheera. Erga miira keessa galee jedhe immoo inni dhimma dhuunfaa keenyaati. Maaltu sagalchee jettee amma immoo deebitee malee nama sagalee si asiiban ta'e dhaggeeffadhee achi immoo waan ishiin jettu dhaggeeffadhee ammaan. Garuu kana gidduutti ani akka nama tokkotti wanti dubbatu yoo jiraate ishiin amma achi teessee maal jetti narratti hin fuune abbaan manaa kiyyaa dhimma dhuunfaa anaaf isa gidduu maaltu galchee jette. Ichi sagalee kana maa qabde sagalee akkanaatu jira sagalee akkanaatu achitti sii bananii jennaan dirroodhaa fi miti nama biraatiif han qabee namni hin qabeen sun isaan immoo walitti erganiyyuu malee an dirroodhaan qabne nama biraatiin qabee hon qabeeyyuu immoo dhimma dhuunfaa kiyyatti kana haree qabee fi jette mammoo jireenya. Amma gaa eenyu badii nam meestii kanarratti dubbadhu. Ilaali jamme ilaali gaa. Amma immoo maal jettee gaaficha aareetan miira keessa galee hin qabee fi ilaa sagalee amma dhaggeeffachuu jiru sagalee kan miira aaree keessa galee hin qabee. Miira keessa galee hin qabee. Yaa miira keessa galee hin qabee. Voisiin kun indirectii akka ta'e natti mul'ata garuu directii miti voisiin si qaqqabe gaafa nu dhaggeeffachiiste. Gaaficha geestirra kan jiru biiniidha beekta. Biinii tol galeetu maal barbaadde hojiin galanna. Hojii galtana dhufee si fuudhee hojii isin galchaa qaraamaa sirraan kaffala deebiin biiniidha. Akkasidha ennaan ana malee ani tunni du'uuf ka'ee baddu baasan keessa balleessa malee waliin qabu gurbicha. Innaa biiniin gaafa deemuu ga'u adaraa waaqayyoo waaqa si qabeera waaqayyoo haadha qabda yoo taate obboleettiin qabda yoo taate ettee sagalicha si dhaggeeffachiisaniire. Mucaa kanatti fuutee hojii qashileedhaan ana siin of ajjeesaa itti gaafatamummaa kan baratu siinii jettee hinduu tere mucayyoo kun. Hinduu hin jenne dhiibnee simsim jennee enna mucayyoo qeeraa arfatee maal jedhe amma immoo shamarran jechuma lamaan laphee jala guuttala. Seegalanii shamarran yeroon siin jiru siigala gara laafummaa yoo qabaatanii namaaf yaadu yoo qabaatanii waanuma jedhime nama waaqayyo jettiin garaa rukutan sana jedhime. Enna amma immoo sadarkaa kanatti ilaala amma immoo dhaqee gaafanni bulchoo koo lubbuu koo jedhee gaafanni akka barbaade dhugaa ta'u immoo na akkas ani gurbaa kana ilaala macaan mina dhaggeeffatu andirroodha. An gurbaa kana yoo waaqayyo dhuguma jira ta'e natti bitu rakkoon qabu normaaliidha rakkoon tokko hin qabu. Garuu an gurbaa fageesse hin beeka gadi fageesse maal akka godhu maal akka hojjetu kun normaaliidha. Eegalanii
Na akkasi. Haa ta'u. Biloogii jala labaa sinan dhufa jettiin talli siin jedhu aduftuu laata. Waan barbaaddu. You don't want? Ani kana. Tokkuma bee lamaan jala. Lammanuu tokkuma bee. Maal taateti? Maarree nuyi gadi qabnee haasofsiifna lachuu yoo dhufanii maal nu galchee nuyi. Ani utuu isaan dhufanii maal godhanis hojii isoo hin galchu maal sii godhan. Samaatti na ejjannoon kee akkuma jirutti haa ta'u garuu waan isaan jechuu barbaadan dhaggeeffannaa ni qoy. Isayyuu qoy waan gaaffii baay'een irraa qaba kaalamma jala. Maalan duukaasaa? Maalan duukaasaa? Guutama baasitti moo? Maal ani of jechuu miti geetaan abbaan barbaade miidiyaa irratti ol galagalchee gadi galagalchee waan barbaade yoo na godhe waan tokko dhimma hin qabu. Ani jireenya mataa keeyyaan jiraadha. Ani dhiira konfideensi qabaadha. Konfideensi jiraatudha sii gala. Garuu anumtiyyuu mana kiyya kana banee waa'ee gurbaa amma namaa hin geenye kanaaf ajandaa mukoota naa seena. Geetaa misikiree. Utuu nama fayyadu ta'e gaarii. Utuu furdama nama ta'u ta'e gaarii. Utuu furdama iddoo guddaa ga'u ta'e gaarii. Gin nama jiraniire. Nagaanoo laamee waan nyaanne kee waan nyaatan. Ani baay'ee dhiira uffaadha geetan. Ati eenyu olii? Ani si oli kunoo ani si oli laa si oli yeroo isin jedhu namni namummaa wal caala gin sammuu wal caala. Ani nama na caalus nan beekan. Nama na caalu yeroo isin jedhu nama jiramin nama taasisabii na durduutti dubbadhu ani. Geetan amma abbaan tokko dhufeetuma keellicha riifatee waan barbaade naan jedhee hin dubbadhu ani nama atamma nama deebisu hin beektanii reeytanne. Dhugaadhaan. Naaka kanadha. Waa nyaanna kee waa nyaadha. Guute. Bakka enjin qabeeffataa jedhe jirra. An jira. Maalaan kee. Gurbaanan argata. Guutamaanis sii jira. Chaash.